kana erga jenneen booda gara oduu keenyaa deemnaa. Oduun keenya har'aa asii jira. Oduun keenya har'aa kan eegallu waraana kaabatiin eegallaa. Waraanni kaabaa akkuma itti fufeetti jira jedha. Har'as oduunni gama siyaas qaari'ee akka nutti himutti waraanni kuni furmaata hin arganne. Waraanni kaabaa kuni akkuma cimee itti adeemetti jira. Haga ammaa gara tokkotti hin cinne cituus hin danda'u otoo jennu cituus hin danda'u. Maaliif waraanni amma akka dubbatamutti biyya sadii keessa galanidha. Biyya sadii Somaaliyaan, Eritiriyaan fi Itoophiyaan gara tokko ta'anii warra Tigraay kan isaanii weeraraa jiranii. Haala kanaan biyya sadiin illee wal ta'anii biyya arfaffaanis egaa Yuunaayitid Arab Imireetiinis keessa jirti. Isaanis dirooniidhaan itti hirmaatanii jiru. Akkasumayyuu ta'ee baay'ee isaanii barbadeessanii ummatichi ammallee baay'ee miidhamaa jira. Rakkoo guddaatu irra gahaa jira. Kanaan waraanni har'as naannuma kaleessaa eegale sanitti otoo walirraa hin citin deemaa jira jedhama. Gara tokkotti waan goree miti. Haala kanaan egaa warri Tigraay har'aa loltoota Shaabiyaa yookiin Eritiriyaa mo'anne jedhanii yookiin boojine jedhanii argisiisaa turanii. Egaa wanti suni sooshaal miidiyaa irraa kan arganne Facebook irraa baay'ee deemaa jira. Magaala wayii keessatti yommuu isaan itti marsanii qabanii fuudhanii deemanii waraana kana afaan Tigreetiin kan isaan dubbatanii kan qabanne jedhaniiti. Most probably dhuguma ta'a jennee yaadna. Waraana Eritiriyaa hamma tokko booji'uu jalqabuu isaaniiti kan isaan yookiin kana duras ta'uu danda'a. Dirqama amma ta'uu hin danda'u. Yeroo kamittiyyuu ta'uu ni danda'a. Haa ta'u malee gara tokkooni kan Facebookii kanarraa arganne xiyyaara tokko rukunni jechaa jiru gama isaaniitiin. Gara mootummaatiin wanti himame hin jiru. Ammallee waraanni xiyyaara dabalatee gaggeeffamaa jira kan jedhu hin jiru. Garuu isaanii xiyyaarallee rukunnee jirra jedhanii xiyyaarri Itoophiyaa tokko rukutamee jira jedhanii ibsaa turanii. Haa ta'u malee kuni dhugaa nutti hin fakkaatu. Maaliif dhiyuma kana yeroo lama sadii xiyyaara rukunnee jira jedhanii waa'een xiyyaara sanii achumaan hafee jira. Wanti isaan beeksisanis hin jiru. Kana dura xiyyaarri rukutamuun isaa beekamaadha. Yoo xinnaate xiyyaara 3-4 rukutanii jiru. Amma garuu xiyyaara kana rukutan jennee hin amannu. Garuu waan akkasii deemaa jira. Gama biraatiin mootummaan Somaaliyaa keessattuyyuu aktivistoonni Somaaliyaa akkasumas miseensi mana marii Somaaliyaa loltoonni Somaaliyaa Tigraay keessatti hirmaatanii jiru jedhee jira. Kana malee Somaaliyaa keessatti mootummaa ce'umsaa Somaaliyaa kanaa fi itti gaafatamaan tikaa kan ture namni tokko warra biiroo ani dura ture jedhee akkasumas namoota garaagaraa gaggaafadhee warra Itoophiyaas gaggaafadhee jira jedhee akka dubbatetti waraanni Somaaliyaa hedduun hirmaatee jira. Waraana Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture kanarratti hirmaatee jira. Haala kanaan waraana hedduutu naannoo sanatti argame jedhee jira. Waraana hedduutu naannoo sana dhufe jedhee jira. Egaa waraanni achi keessatti hirmaatan keessaa naannoo 380 ajjeefamanii jedhaa jira. Akkuma kaleessa isinitti himne maqaa namoota ajjeefamanii ibsuu jalqabanii jiru. Akkasumas miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa amma dubbachuu eega jalqabanii egaa dubbiin kun baay'ee hammachaa akka deemudha. Miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa amma yeroo dhiyoo keessatti irratti mari'achuu danda'u. Akka amma jirru kanatti kan laalaa jirru gara Suudaaniitiis haala miidiyaan Suudaanii waraana Suudaanii kana irratti gabaasaa jiruu fi haala kan Somaaliyaa gabaasaa jiran akkasumas miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa haala ittiin laalaa jiran kanaan yoo laallee jennu biyyoonni kun biyyoota Dimokiraasiin keessa hin jirre kan jedhamanidha. Haa ta'u malee hagam akka nu caalanidha kan arginu. Itoophiyaa keessatti miseenyi paarlaamaa tokko waan akkasii tasuma kaasee dubbachuu hin danda'u. Seerri Dimokiraatik Seentaraalizimii jedhamu suni bara wayyaanis hin dhoorka ammas hin dhoorka. Ammas isumatu jira. Miseensi paarlaamaa tokko uummata isaatiif miti kan inni dhaabatu. Itti gaafatamummaan isaa uummata sana kan inni filate kan isa filate uummata sana garuu itti gaafatamummaan isaa guutumaan guututti sammuu isaa kan to'atee jiruu fi sammuun isaa kan amanamuu fi
dhaaba sanaaf bilchiginnaadhaaf amma bilchiginnaan hin jedhee jennaan hin jedhu bilchiginnaan kai jennaan hin ka'a taa'e jennaan hin ta'a kanaani haala kanaan egaa paarlaamaan Somaaliyaa hagam paarlaamaa keenya haga caaludha ilaala. Walumaa galatti warri Somaaliyaa egaa manni marii isaaniitis miseensi mana marii isaanii gaafachuu jalqabee jira hunduu mirkaneeffatanii jiru hedduutu miseensi yookiin naannoo loltuun Somaaliyaa 3,000 ol waraana kanarratti hirmaachuu hin oolle jedhaniiti kan isaan dubbachaa jiranii. Oduudhuma kana wajjin wal qabatee loltuun Eritiriyaa Addigiraatii olii kan kooti jettee jirti jedhanii egaa hundumtu iyyuu gaafa guyyaa boofti nama nyaatee lootuuni halkan lootuun ija namatti baasteeru yeroo baay'ee gaafa nama si jifatanii hundumatu iyyuu namatti ka'a egaa amma kan godhamaa jiru. Somaaliyaan agammaa waan ishiin dubbattee jirtu Tigraay warri Amaaraa gara tokkoon saamanii jiru lafa gara dhiyaatii fi gara kibbaa fudhanna jedhanii jiru gama kaabatiin duraan baadimmee qofatu kan kooti jechaa turte Eritiriyaan amma baadimmee qofa otoo hin ta'in hanga Addigiraatitti kan kooti jetteerti akka hanga Addigiraatitti kan kooti jechuu qofa otoo hin ta'in waraqaa eenyummaa kennaa jirti jedhanii jiru naannoo sana uummata naannoo sana jiru waraqaa eenyummaa rabsaa jiru jedhamee jira kana egaa waraqaa eenyummaa kana rabsuu kana wanti mootummaan Abiy wanti inni dubbate tokkoyyuu hin jiru wanti inni jedhes hin jiru kuni baay'ee kan nama gaddisiisudha akka baay'ee kan wal nama gaafachiisudha maaliif otoo ta'ee sila akka seeratti yeroo waan akkasii ta'uu paarlaamaan biyyattii kuni dafee walitti qabamee waan tokko jechuu qabaa ture mootummaan biyyattiitis otuma rakkoon illee jiraatee jedhee yoo rakkoon yeroo tokko yoo rakkoon hamaa wayii biyya biraa keessa haaseentu jedhame paarlaamaa eeyyamsiisanii paarlaamaan irratti mari'atee yeroo muraasa wayiitiif yeroo beekamaadha fi biyyi tokko biyya biraa keessa galuu ni dandeessi haala eeyyamameenii jechuudha. Garuu paarlaamaan biyyattii beekee hundumtuu iyyuu beekate. Kana garuu waan tokko hin goone Abiyyi paarlaamaa hagam akka tuffatuu fi hagam akka jibbu hagam akka homattuun lakkoofne akka biyyattiin paarlaamaadhuma mataa isaatiin hin qabdi jedhanii dubbachuun sadarkaan dandeenye irra gaameera amma hin jirus jiraachuus hin qabu maaf jiraata jennees yaadnoo paarlaamaa waan tokko hojjanneedha waan tokko gatii hin qabneedha garuu hunda caala kan nama gaddisiisu maaliif mindaa akka nyaatanidha namoota kana galanii otoo hojii biraa hojjetanii gaarii otoo hojii dhuunfaa yookiin hojii mootummaatis haa ta'u hojii bu'aa qabeessa qabu barsiisaa kan ta'e barsiisaa fayyaarraa kan dhufe fayyaa qonnarraa kan dhufe qonna sana hojjetee uummata sana hammuma tokkollee tajaajilanii gaariidha malee biyyattiin haala amma jiru kanaan paarlaamaa tokkoyyuu hin qabdu haala kanaan egaa namni qaamni gaafatu hin jiru akka barbaadanitti biyyi barbaade lafa hanga barbaade fudhatee kan kooti jedha namni itti dubbatu hin jiru Suudaaniin fudhatteerti Ektiraanis amma fudhattee kunoo waraqaa eenyummaa rabsaa jirti fuulduratti Somaaleenis dhuftee hanga barbaadde akka dur jedhan sani hanga Awaashitti kan kooti gaafa jette kan ishii dhorku jiru maaliif Biraanuu Juullaa daangaa hin beeknu jedhee jira daangaa bakka hin beeknu daangaan hin sararamne waan jedheefi loltuun daangaa eega jedhame suni daangaan beekne eegaa ture jechuudha kanaaf rakkoo guddaa keessa jirra hundumaattuu uummanni kun rakkoo guddaa keessa kan inni jiru biyyattiinis rakkoo guddaa keessa jirti. Gama biraatiin oduu kana jala otoo hin bahin rasaasni 4,600 gara Bahar Daar otoo deemuu qabamee jira jedhamee jira. Waraanni kun Tigraay keessaa rasaasni kun Tigraay keessaa gara Bahar Daar otoo deemuudha kan inni qabame walumaa galatti rasaasni 7 tokkotti qabame qofti rasaasa 10,600 ol ta'ee jira jedhameera. Kuni naannoo Tigraay walakkaan gara Finfinnee kan deemaa turedha. Walakkaan immoo Tigraay irraa gara Bahar Daar deemaa kan turedha.
rasaasni kun eessaa akka dhufe eenyu gara Tigraay irraa gara naannoo Amaaraatti akka ergaa jiru hin beekamu garuu lafa jala akka kana dura Dammaqa Makonninis ifatti dubbachaa ture uummanni Amaaraa hidhachuu qabaa jedhee jira. Lammaffaa mootummaanis amma biligiraansii irra jira. Biligiraansii jechuun humna of ijaaruu humnaan waan hundumaayyuu dha'u Amaarri miidhameera. Amaarri iddoo kanatti akkas ta'eera iddoo sanitti akkas ta'ee jira jedhanii rukutuutu mul'ata. Kanarraa kan ka'e egaa amma Amaarri rasaasa kana karaa adda addaatiin galfachaa jira fakkaata. Naannoo Tigraay keessaas kan argate kana saamee gara naannoo Amaaraatti dabarsaa jira fakkaata. Walumaa galatti saamicharra jiru. Warri Eritiriyaa saamicharra jiru. Warri Amaaras achi keessa jiranii saamicharra jiru. Namni nagaan bahee galuu hin dandeenye Tigraay keessatti mana gaarii argatanii jedhan saamuudha. Qabeenya namoota dhuunfaa saamuudha. Qabeenya mootummaa saamuudha. Foddaan otoo nafin balbala otoo nafin teessoo otoo nafin Addigiraat akkuma yaadattanii yuunivarsiitii guutuu saamanii yuunivarsiitiin sadarkaa tajaajila kennuu dadhabeetti kan inni jiru. Kana hunda kan godhe egaa Abiyyitu wayyaaniin naa ta'uu didanii naaf jilbiiffachuu didanii anaa sagaduu didanii ani biltsiginnaa uumee biltsiginnaa kootti naafanii biltsiginnaa koo budaadhaan nyaatanii kanaafi biltsiginnaanis na ajajamuu didee isaan otoo jiranuu ani biyya bulchuu hin danda'u jechuudhaan waanuma hin taaneen kaka'ee waraana kana labsee waraana kanarrattis namni lakki jedheen hin jiru. Innis labsuu baatu warri kunis hin barbaadu maaliifi lafa achumaan saamuu waan barbaadaniif lammaffaa saayikoolojikaalii wayyaanii mo'anne jedhanii waan ittiin boonaniif waan ittiin dhaadataniifi kanaaf jedhanii waliin ta'anii yookiin innumtuu jalqabee yookiin isaan jalqabsiisanii biyyattii balaa hin jirre keessa galchanii. Egaa oduun keenya jalqabaa kanumaa oduu lammaffaatti ceenaa. Oduun lammaffaa oolmaa Oromiyaati. Oolmaan Oromiyaa akka egaa dhageenyetti masaraan Abiy koronaan rukutamee jira jedha. Kuni waan har'a dhageenyedha waan keessaa namni itti dhiyeenya qabu nutti himeedha. Wanti namni masaraa sanitti dhiyeenya qabu akka nu gabaasetti rakkoo guddaan masaraa mootummaa keessa ga'ee jira. Kana dura akka isinitti himne masaraa mootummaa sanaa akka hin seenne dhorkamanii jiru namoonni baay'een isiniin jennee isinitti himnee jirra. Rakkoon isaa garaagarummaa waan jiruufi jedhamaa ture. Dhuguma garaagarummaan sun hin jira. Dammaqa Makonniin akka hin seenne namni ministeeronni masaraa akka hin seenne jedhamee dhorkamaa akka ture isinitti himnee jirra. Amma gaafa dhageenyu garaagarummaan akkuma jirutti ta'e garaagarummaa qofa otoo hin ta'in waan koovidiin waan koronaan seenee fi haala kanaan egaa namoonni qabaman jennee dhageenye Dammituu Hambisaa maatiin guutuu wajjiniin koronaan qabamtee jirti jedhamee jira. Rabbi egaa qabbana haa godhuu fi sanaan alas Daani'el Kibrati koronaa kanaan qabamee jira jedhameera. Isaan kun warra hospitaala galaniidha. Abiyyis mataa isaatiin qabamee jira kan jedhamutu dubbatama. Gama biraatiin Abiyyi qoricha yookiin vaaksiinii kana fudhateera. Otoo jennu vaaksiiniin muraasni wayii biyya galee jira. Vaaksiiniin biyya gale kun kittibaan yookiin talaalliin biyya gale kun namoota muraasaaf kennamee jeneraalotaaf kennamee jeneraalota hanga 10 ta'aniif kennamee jira jedhama. Jeneraalotaan ala namni siviilii egaa jeneraaluma yookiin koloneel Abiyyiif kennamee jira. Sanaan ala namni tokko hin arganne ministeerri tokko hin arganne ministeerri fayyaa adde Dr. Liyaa Taaddasaa hin arganne sila biyya Ameerikaa keessatti jalqabame warra dura dhibee kanaaf saaxilaman warra fayyaarra hojjetanidha kan argatanii. Haala sanaan namoonni ol jiran keessattuyyuu namoonni sadarkaa ministeeraa jiranii fi namoonni biyyattiidha baay'ee barbaachisan biyya kamittiyyuu fudhachaa turanii biyya Misraattis amma kennaa jiru. Otoo jennu talaallii kana Israa'el baay'ee waliin gahaa jirti. Israa'el uummata ishii keessaa parsantiin 45 oli
talaalli kana fudhateera. Kanaan addunyaa dursaa jirti. Biyyoonni kuni akka Ameerikaa kuni namoota baay'ee waan qabduuf ammallee talaalliin kan ga'e Ameerikaadha. Parsantii 16 qofa biyyoota kaan kan jalqabamaniitiyyuu jira. Kan Itoophiyaa kunis talaalli akkamii akka ta'e hin beeknu. Talaalli eessaa akka dhufe garuu talaalliin amma Ameerikaatti kennamaa jiru Pfizer kan jedhamu fi Moderna kan jedhamu isaan suni parsantii 95 hin fayyisu yookiin hin dhorku. Isaan suni biyyoota baay'eetti raabsaa hin jirani. Maaliif gatiin isaa baay'ee mi'aa waan ta'eef isarraa kan biyyoota guddataniif jedhamee tilmaamamu tokko kan Oxford hojjetedha. Kan Oxford hojjete suni baay'inaan fuulduratti oomishama jedhamee jira. Inni parsantii 78 dhorkuu ni danda'a. Tarii isa ta'uu danda'a kan isaan argatanis haa ta'uu kan Ameerikaa kana haa ta'uu hin beeknu. Talaalli garuu afaan guutanii warri nutti himanii jeneraalotuma keessaa warri kana argatan jiru jedhanii nutti himanii jiru. Haala kanaan egaa Abiyyi ofii talaalli fudhatee akkamitti akka koronaan qabe namootatti yaaddoo ta'ee jira. Kanarraa kan ka'edha. Namootas ministeerotaanii natti hin dhufinaa waan barbaadan ofii keessanii hojjedhaa, ofii keessanii akkas godhaa akkana godhaa jedhaanii kan ture jedhameera. Walumaa galatti egaa masaraan kana fakkaata. Paarlaamaan biyyattiis paarlaamaan duruma jalqabee koronaan kun yeroo jalqabee paarlaamaan mana isaa keessatti yookiin mana paarlaamaan itti walitti qabamu isaanitti walitti qabamee hin beeku. Erga siyaasii yeroo hundumaayyuu paarlaamaan kan walitti qabamu galma muummee ministeeraa jedhamu isaanitti walitti qabama. Amma galma ministeeraa kanatti akka walitti hin qabamne jedhameera. Koronaa kanarraa kan ka'e fakkaata. Namni kamiyyuu masaraa mootummaa seenuu akka hin dandeenyedha. Duraan warri seenanii, duraan warri gorsanii, ministeeronni, namoonni garaagaraa walgahii kan achitti gaggeessanii ammaan achi walgahiin akkasiis hin jiru. Iddoo kana namni tokko akka hin dhufne jedhameera. Kanaaf paarlaamaanis tarii yoo zuumii qabaatanii zuumiidhaan gaggeessuu ni danda'u. Garuu isumaayyuu kaansil godhanii jiru. Warri paarlaamaas waan tokko gaafachaa jiru yookiin gaafachuu barbaadu waan ta'eef inni kun akka boqonnaatti fudhatee jira. Abiyyi akka waan hin taanedha gaafanne yookiin immoo kootu gabaasii akkanaan hin jenne jedhee akka gammachuutti kan inni fudhate jedhama. Gama biraatiin Shimallis fi Biraanuu Juullaa Somaaliyaa deemuu warri Somaaliyaa gabaasaa jiru. Gaazexaan Somaaliyaa garaagaraa gabaasaa turanii Shimallis Abdiisatii fi Biraanuu Juullaa gara Somaaliyaa deemuudhaan pirezidaantii Farmaajoo wajjin mari'atanii jiru. Dhimmi isaan irratti mari'atan baay'inaan ifan taane biyyoonni lamaaniyyuu ifan goone garuu warri keessa beekna jedhan akka dubbatanitti wanti isaan irratti mari'atan dhimma nageenya irratti fakkaata. Akkasuma ta'ee wanti kuni Shimallis Abdiisaa karaa pirootokooliitiin Shimallis Abdiisaa wanti Somaaliyaa geessu hin jiru. Hoogganaan yookiin pirezidaantiin naannoo tokko pirezidaantii biyya biraa wajjiniin mari'achuun akka seera biyyattii sanaatti akka heera biyyattii sanaatti hin eeyyamamuuf. Kuni keessattuu warri Amaaraa kana dhagaanii jennaan hin maratu ibsaallee qabuu danda'u. Otoo jennu rakkoo dhumti amma Bahar Daaritti uumame amma itti aannee isinitti himnu kuni kana of keessaa durduubee kana of keessaa qabaachuu danda'a. Baakgiraawundii kana of keessaa qabaachuu danda'a. Walumaa galatti egaa Biraanuu Juullaa fi Shimallis Abdiisaa achi deemanii dhimma filannoo Somaaliyaati fi nageenya Somaaliyaa irratti kan isaan mari'atanii jedhamee jira. Haala kanaan akka yaadamutti Somaaliyaan yeroo kanatti yeroo filannoo gaggeessuudhaaf deemtu kanatti rakkoon nageenyaa mudachuu ni danda'a. Rakkoo nageenyaa kana mudatuuf immoo gargaarsa barbaaddi. Gargaarsa kana mootummaan federaalaa guutuuf hin danda'u. Mootummaan federaalaa walumaa galatti mootummaan federaalaa
Tigraay keessa waraanatu jira, Suudaaniinis gara tokko waraanuudhaaf deemaa jirti. Isa kana ofirraa ittisuu qaba, hanqina rooltuu qaba. Kanaaf poolisii addaa Oromiyaa gara Somaaliyaatti akka ergamu wajjin mari'atan kan jedhu oduun jira. Egaa oduu kana gama lamaanitiin iyyuu wanti bahiin jiru garuu oduudha. Keessattuu warri Somaalee wanta baasaa jiranidha. Keessa beeknaa dhageenyee jirra waan isaan irratti mari'atanii dhimma kana irratti jiranii dubbachaati kan isaan jiranii. Kanaafi mootummaan naannoo Oromiyaa poolisii addaa kana gara Somaaliyaatti erguudhanii nageenya Somaaliyaa akka eegsisan gochuudhaaf jedhamee jira. Kana keessa egaa mootummaan naannoo Oromiyaa qofa otoo hin ta'in mootummaan naannoo Somaalees kana keessatti ni hirmaata jedhamee jira. Mustafa Umar kana keessatti hirmaatee hojii kana hin hojjetaa jedhamee jira. Yoo hojii kana hojjetee achiin booda egaa waliigaltee irra ga'anii wanti fuulduratti ta'uu malu ni ta'a jedhameeti kan yaadamu. Oduun itti aanu PP'n Amaaraa PP Oromiyaatti saree qaltee jedha. Dhiifama jecha akkasii kana fayyadamuu keenya fi garuu afaan miidiyaati, afaan oduuti jenneeti kachiin waan ta'eefi wanti godhames akkasumatti waan ibsuu barbaanneefi waliigala walga'iin Oromoo Amaaraa jedhamu tokko yeroo arfaffaa moo yeroo shanaffaa ta'uu jaaffaa ta'uu hin beeku garuu irra deddeebi'ee gaggeeffamaa ture. Jalqaba Bahar Daaritti wanti kun kan gaggeeffame waggaa 2 dura wanti kun kan gaggeeffame bara 2018 kan gaggeeffame bara 2018 sana wanticha yaada kana kan fide Lammaadha. Lammaa dura dargaggoota Oromootu waan kana yaade otoo jennu qeerroon wal qabachuu qeerroon yeroo sanatti warra biraa wajjiniin humna yookiin wal gargaarsa aliyaansii kana uumuu jalqabee ture. Namoonni nutis beeknu jiru warra keessattuuyyuu Gooba Zalaqaa jedhaman kana wajjiniin faannoon yeroo sanii faannoon amma qabaa ganna dhiisaa jedhame kuni yeroo sana almost hin jiru ture. Kan jiru Gooba Zalaqaadha ture. Warra Gooba Zalaqaa kana wajjiniin walitti dhufeenya ture. Irreecha faarrattis hirmaatuu ture. Booddarra Gondaritti gaafa hiriira ba'anii jedhanii akka solidaaritii argisiisanii solidaaritii Oromoo wajjin qaban gaafa argisiisan Oromoonis akkasumatti bahee sana booda walitti dhufeenyi kuni lafa jala deemaa ture. Strategical alliance malee tactical alliance malee strategic alliance miti. Wanti kuni waan irratti eliitiin Oromoo fi eliitiin Amaaraa hubannoo seenaa tokko hin qabu. Wanta irratti waliigalu hin qabu. Fuuldurri biyyattii kanas akkas taati jedhamee wanta waliigalan hin qabani. Kanaaf yeroo baay'ee diina mo'achuudhaaf qofa walitti dhufu. Yeroo sanitti diinni keenya wayyaaneedha jedhaniiti. Achiin booda jalqabarraa Bahar Daarii haroo Xaanaa sana qulqulleessinaa jedhaniitiin boocii sana buqqisnaa jedhaniiti kan isaan deemanii haala sanaan isiniif jirra nuti saba tokko jedhanii qeerroon waan sana erga argisiiseen booda isarraa baruudhanii ahaa kunis jira jedhanii Lammaan jalqabee Lammaan namoota muraasa hayyoota abbootii gadaa waan garaagaraa kana uummata bakka bu'u warra jedhamu kana fuudhee Bahar Daar deeme. Achiin booda Oromoo Amaaraa wanti jedhamu achitti dhalate. Oromoo Amaaraa achitti erga dhalateen booda achitti walitti dhufanii akkamitti akka wajjiniin deemanii akkamitti akka qabsoo isaanii coordinate godhanii kana walii galanii wajjumaan dhufanii gaa'ii wajjumaan dhufanii wayyaanis mana wayyaanii keessa mana Adawaawii sana keessatti raasaa turanii erga achi keessatti raasaa turaniin booda wayyaaniin harka kennatte achiin booda Abiyyi gara aangootti dhufe. Abiyyi aangootti erga dhufeen booda walitti dhufeenyi kuni baay'ee laafaa dhufe. Walitti dhufeenyi kuni kan laafaa dhufeef immoo akkuma dura jedhameeyyuu hubannoo tokko waan hin qabneef namni sila iddoo sanatti akka Abiyyi kuni kan jeegoto
iddoo sana jiraate yeroo hundumaayyuu jidduu ta'eeti garanaa garasiis otoo miidhin garanaa garasiis baalaansii eegsiseeti kan deemuu qabu ture. Kompromaayiziin isin barbaachisaa ture. Namoonni qaamni adda addaas yoo biyya keessa galanii jedhanii hundumaayyuu keessummeessee sana hundaa gara lamaaniyyuu araarsee status quo waan kana dura fudhatame akka dhugaatti akka bu'uuratti jedhamee kaa'ame isanis otoo lafan kaa'iin akka heera mootummaa kanaa akka federaalizimii eenyummaa irratti hundaa'ee kanaa otoo gadi hin dhiisin sanaan booda haaromsa tokko geggeessee itti adeemaa ture. Sanan goone Abiyyi sana otoo godhin Abiyyi kan inni barbaade tokko ofiisaati waan inni itti yaadatamu tokko. Seenaa keessatti ani maaliin yaadatamma? Seenaa keessatti ani eenyu jedhama. Kanaafi Abiyyi hundumtuyyuu Abiyyi jedhee gaafa isa jajuu gaafa isa wajjiniin deemu ana malee beekanis hin jiru ana malee jedheeti wallaalummaa isaa argisiisee dhaqee maddamarii jedhamu fideeti waanuma tasa jedhe wayiiti. Alaqeetii filoosofiidha jedhee fidee sinaarjii jedhee sinaarjiif maddamariin takkaayyuu waliin argu. Lammaffaa namni maddamarii kanas hubate hin jiru. Namni maddamarii kanas hojiirra oolche hin jiru. Akka itti hojiirra oolus hin qabu wanti himamus hin jiru. Sanarraa kan ka'e Abiyyi dudduubeen isaa kan inni hunduma caala maddamarii qofa otoo hin ta'in ilaalchuma isaa keessatti akka baay'ee calaqqisee dhufee. Biyyattiin kuni biyyattii guddoodha. Warri biyyattii kana ijaares warra gurguddaadha. Aatseewwan kuni warra seenaa hojjeteedha jedheeti warra kara tokkoon keessattuu iliitiin Amaaraa waan faarsu kana qofatti hirkate yookiin isuma sana isaan wajjiniin faarsuu jalqabee waan takkaa hin ta'ini inni deebiseeti. Siidaa isaanii ijaaree siidaa isaanii sana akka waaqeffatu namni akka baru kun mootota keenya gooftota keenya masaraa keessatti sanuyyuu sanaan alas hunda caala mallattoo hacuuccaa kan jedhame kan laalamu bakka dur gibira jedhaniitti nyaatan kana jechuudha. Bakka qonnaan bulaan Oromoo ciisan nyaan kan namoonni bara gabbaar siistam jedhama. Gabbaar siistam jechuun iyyuu gabbaar jechuun maquma isaatiin gabbarsiisu jechuudha. Gabbarsiisuun kun garba kan jedhamurraa dhufe. Garba jechuun immoo afaan warraatiin baariyaa jechuudha. Gabbarsiisu jechuudha. Baariyaa jechuudha. Kanaaf garba kan jedhamu sanirraa gabbaar kan jedhamu sun gabbaar siistam jedhameeti. Bakka hundatti kan barreeffame. Seenaa yeroo sanaa hundi kan barreessu gabbaar siistamii sanaa kan isaan beekanii. Gabbaar siistamii sanaan gibira kan jedhu sana immoo warra gabbare santu waan qoteerraa parsantii 75 fidee warra kanaaf kenna. Damma fidanii aannan fidanii isa kennu isa sana Abiyyi deebisee haaromsiiseeti shaggar gabataa moo maaliifaa achitti dhiyeesse. Achitti ministeerota namoota dippiloomaatii maalii kana affeeree iddoo sanatti akka iddoo kabaja qabutti hacuuccaan hin jiru jechuudha. Hacuuccaa sanaa fi karaa biraatiin hacuuccaan sun sirriidha jechuudha. Hacuuccaa sana dhugoomsudha. Hacuuccaan sun sirni gabbaarii jedhamu sun sirni gabbarsiisaa sirni nama nyaataa suni sirriidha jechuusaati. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een ittaaranii Oromoon duddatti garagalfatee maaliif Oromoon dhugoomina isaa keessatti wanti inni beeku hacuuccamuu isaati, wanti inni beeku jibbamuu isaati, wanti inni beeku lafa isaa irratti alagaa ta'uu isaati, mana isaa keessatti alagaa ta'uu isaati, biyya isaa irratti alagaa ta'uu isaati, magaalli isaa magaala isaa miti. Magaala inni qabu keessatti magaala lafa isaa irratti hundoofte irratti Finfinnee irratti Adaama irratti magaala gurguddaa iddoo baay'ee irratti Oromoon lafa isaati irratti lafti isaa hin barbaadama. Lafa isaa irratti gamoo ijaarratanii mana ijaarratanii isa garuun fedhan inni achi keessa hin jiru. Inni achi irratti alagaadha. Yoo dhufe akka alagaatti ilaalanii waan inni fide irraa butanii achiin booda irraa fuudhanii qarshii xinnoo wayiitti kennanii magaala sanii akka inni bahu dafee achi keessaa akka bahu ari'u. Yoo dhufe
sammuusaa jechuun intoxicate godhanii akka eenyummaa isaa qabuu fi akka inni guddatu otoo hin ta'in yeroo inni dhufu midhaan irraa fudhatu yeroo inni dhufu horii damma aannanii dhadhaa baaduu waan garagaraa kana waan inni oomishe waan jireenya barbaachisan kana irraa fuudhaniiti achiin booda yookiin alkooliitti gurguru araqeetti gurguru achiin booda machaa'ee galaa of balleessee jechuudha intoxicate godhanii balleessaniiti sammuusaa waan hin taane godhanii kan isaan gaggeessanii kana walitti dhufeenya baadiyyaa fi magaalaa haala kanaan egaa biyya sanaatti biyya isaarratti alagaadha. Oromoon abbaa otoo hin ta'in alagaadha. Isa sana akkasitti hundaa'e sana Abiyyi gaariidha. Waan rakkoon qabu jedheeti dhugoomsee fi warra sana. Isa sana Oromoonni naan ta'u kan jedhe keessattuu Oromoon dammaqe Oromoon barate amma akka diinatti kan laalamu nu dabalatee jechuudha. Akka diinatti kan nu laalaniif waan biraa miti. Gatii dammaqneef waan isaan jedhan hin jennu. Hin qeeqna. Mataan kan nu uumame waan yaadnuuf wanta nutti himan qofa otoo hin ta'in wanta nutti himan duuba maaltu jira jennee waan kan xiinxalluu fi kanaaf kan yoo karaa isaan jedhaniin ala jennee diina jedhanii kan nu laalaniif jechuudha. Kanarraa kan ka'e amma Oromoon dudda irraa garagalfatee dudda gaafa irraa garagalfateedhu warri sana keessaa faayidaa qabu immoo jiru. Wanta sirna sana keessatti abbaa ta'anii faayidaa guddaa irraa argatanii wayyaaniin faayidaa sana irraa fuutee ofii isheetii fayyadamte jirti. Wayyaaniin gama kanan keessattuu gara diinagdeen uummata Oromoo hagasuma wanti jijjiirte hin jiru. Oromoon durii isaanii parsantii 4% olii miti. Oromoon magaala jiru parsantii 95 ol baadiyyaa jira. Bara Haayila Sillaasees baadiyyaa ture. Bara Dargis baadiyyaa jira. Bara Wayyaanis baadiyyaadhuma jira. Wanti jijjiirame hin jiru. Oromoon jijjiiramni tokkittiin Oromoodhaa dhuftee barumsa. Oromoon carraa tokkittiin inni qabu guddachuudhaaf yookiin upward mobility kana Oromoon carraa tokkittiin inni qabu barumsa. Kan barate hojjetaa mootummaa ta'a, profeshinii garaagaraa keessa galaa, narsii ta'a yookiin barsiisaa ta'a yookiin fayyaatti yookiin qonna keessatti yookiin waan ta'e muraasni immoo daldala keessatti galaa garuu isuma keessa diinagdee biyyattii gara biraatiin gara daldalaa gara industirii gara biraatiin akka inni sochoosu hin godhamne haalli hin mijanneef. Duraan dursee carraa takkitti waan qabuuf carraan takkittiin suni hojjetaa mootummaa ta'uudha. Hojjetaa mootummaa ta'ee qarshii mindaa wayiiti argata. Mindaan suni harkaa gara afaaniiti achirraa haftee seevingii qabaatee seevingii sanaan biizinasii banachuu hin danda'u, daldala keessa galuu hin danda'u, industirii keessa galuu hin danda'u. Kanaaf carraan Oromoo yoo guddate Oromoo hedduun ilmi Oromoo yoo guddate waan addaa hojjete kan inni jiru isa keessa biirokraasii sana keessa ol guddate iddoo garaagaraa qabachuudha yookiin hoogganaa iddoo garaagaraa ta'uudha malee sanaan ala waan tokko akka inni horatu wanti godhame hin jiru. Maaliif waan kana alienation jennaan alagoomsuun waan tureefi jechuudha. Kanaaf biyya alaatti baqatanii baay'een isaanii kan bu'aa qabeessa ta'ani. Oromoon hedduun biyya lagaa keessatti deemanii hojjetanii gaafa jedhan siistamicha akkas isaan hin godhu. Siistamichi biyya alaa isaan deeggara. Kan biyya keessaa garuu isaan hin deeggaru. Innumti akkuma ta'e qabatee dhufellee akka biyya keessaa bahu. Magaala sana keessa akka bahu godhama. Markaatoo keessa Oromoo hagamiitu jira naa laala. Oromoo hagamiitu markaatoo keessa daldala qaba. Parsantiin 40 uummanni biyya sanaa Oromoodha otoo jedhamu markaatoo keessa 0.02 hin ta'u Oromoon. Markaatoo keessa parsantii 40 Oromoo arguu otoo qabnu 0.02 hodhamnu maal jecha biyyattiin kun eenyuun akka ijaaramte beekuun egaa waan nama wal gaafachiisu miti. Haala kanaan egaa dhiifama isinii balballoomsutti seenee otoon oduu isinitti mu'i oduun Bahar Daarii dhufe kuni egaa Oromoo Amaaraa wanti jedhamu kuni haala kanaani
Oro Amara jedhanii deemanii Oro Amara kun yeroon kana dura yeroo kun arfaffaa ta'u jaaffaa ta'u beeku arfaffaa yoo ta'e sadaffaan inni darbe Adaamatti geggeeffamee ture. Adaamatti gaafa geggeeffamee jedhu Adaamaa haala gaariidhaan mijeessanii uummanni maaliin tajaajila gaarii argatanii ture. Yeroo sanitti warri Naamaa jedhaman warri saa jedhamanii kaleessa sanitti meechuudha. Sochii saba Amaaraa yookiin the National Movement of Amhara Nama jedhamu kuni irratti hin hirmaannu iyyuu jedhanii ture. Irratti hin hirmaannu nuti wanti kun sirrii miti. Warri miseensonni keenya hidhamanii jiru jennaani mootummaan Amaaratii fi mootummaan Abiy kadhateeti warra hidhaman jedhamanillee hiikanii warri hidhaman hiikamanii jedhee irratti hirmaate. Kanarratti garuu warri opposition jedhamu akka nama naga ammaatti oppositioniidha. Oppositionii miti lafa jala mootummaa naannoo Amaaraa wajjin hojjechaa jiru tokkuma waan adda isaan godhu jiru lafa jala. Garuu akka seeratti akka beekamtummaatti opposition groupidha. Opposition groupin gaafa kan Oromiyaa irratti argamu kan gaafa isaan immoo Bahar Daaritti qopheessanis kan Oromiyaa akka Ofiikoo fa'aa akka Abaa'oo fa'aa achi dhaqee irratti hirmaachuu qabaa ture. Hunduma caala simboolikaali immoo Abaa'ootu achitti hirmaachuu qabaa ture. Naaman Adaamatti hirmaatee Abaa'oon Bahar Daar wanti inni dhorkamuuf wanti inni hafuuf hin jiru. Hundumaafiyyuu sanaa dhiisaniiti sanaayyuu isaan sossobuudha isaanii nahuudha fakkeessuudha jedhaniiti isa dhiisaniiti namoota bilchiginnaa Oromiyaati fi namoota bilchiginnaa Oromiyaa deeggartoota bilchiginnaa Oromiyaa walitti qabanii gara Bahar Daar erganii gara Bahar Daar gaafa ergan dhufaatii isaa gaafuma dhaqan iddoo buufata xiyyaaraa sanii jalqabee ifannaa afaan Oromoo dubbachuu isaaniitiin. Hunduma caala immoo kan nama kofalchiisu eegumsa isaanillee fudhatanii gaafa dhaqanii eegumsi kee hin barbaachisu jedhanii eegumsa isaanillee deebisan. Xiyyaaruma isaan dhufanii isaaniin qabanii deebisan eegumsa isaanii. Isaan keessaa tokko Alamuu Simeeti. Alamuu Simee eegumsa isaa qabateeti kan inni deeme. Eegumsa isaa qabatee deemee erga achi dhaqee iddoo galmaa sana erga gaheen booda eegumsa isaa sana deebisii jedhanii hin barbaachistan asitti deebi'aa jennaan didan jarri. Didanii jennaani yoo iddoo kana dabartanii jettanii iddoo kanarratti keellanii iddoo kana dabartanii jennaan isin rukunnaa jedhanii afaan qawwee gaafa itti qabanii jedhanii Alamuu Simee ijoolleen kun bare kan federaalati. Federaalirraa dhuftee eeyyama federaalaa qabu poolisii federaalati. Kan Oromiyaati miti. Innumti waan nama saaxilu qaba. Namni kun Oromiyaa keessa hojjechaa jira. Aangawaa yookiin aangawaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Federaalli maaliif akka isa eegu nuuf hin galu. Federaalli maaliif eegduu akka ramadeef nuuf hin galu. Shimallisis akkasuma kana dura isinitti himneerra. Egaa amma namoota baay'ee waan naannoo poolisii naannoo waan shakkaniif poolisii federaalaa ramaduuf jechuudha eegumsa federaalaa. Hundaafiyyuu kan federaalatti jedhus federaalaanis Abiyyuu maaf hin taane iddoo kanatti siin eeyyamnu jedhanii achiin booda isaan hafanii Alamuu Simee kobaasaa galma galee jedhama. Kobaasaa eegumsa isaa malee jechuudha.